Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma isin abdachiisaa ture cost and management accounting tu isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Egaa haaluma yeroon hanqina yeroo irraa kan ka'e isinirraa barfachaa jira jechuudha. Garuu haganaa danda'ame osuma hojiin natti baay'atu baay'ee bara kana GC waan ta'eef riisarchii tokko illee hojjechaa jira, egziitiif dubbisuun jira. Sababuma kanaan sirriidhaa barfachaa jira. Garuu haganaa danda'ame hundumaa sappoortiin gochuuf ayyaala jechuudha. Egaa isinis immoo maatii chaanelii keenyaa kan hin taane sabiskiraayib bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'a. Akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaan kallattumaan gara tooppikii keenyaa har'aatti haa ceenu. Innis cost and management accounting tuun kunii maalirraa eegala jechuudha. CVP analysis yookiis immoo cost volume profit relationship kan jedhuun eegala jechuudha chapter 1 kuni. Egaa kutaawwan kana keessatti dabalataan maali baranna jechuudha. Absorption costing versus direct yookiis variable costing illee ni barannaa jechuudha. CVP analysis yookiis relationship kanaan alatti jechuudha. Mooraawwan tokko keessatti absorption costing or direct costing warra jedhaman kuni akka chapterii qofaatti yerootti barataman jiru. Iddoo tokkotti immoo chapteruma kana jalattidha kan isaan fudhatamanii. Yeroo amma fakkeenyaaf Yuunivarsiitii Finfinneetti kuni kutaa paartii kana keessatti kan fudhatamu jechuudha. Muraasa yuunivarsiitii biraa argeera. Kutaa kana keessatti fudhatama. Moor immoo egziitii irra dhufuu danda'a. Warri fudhattanii warri egziitiif sin fayyaduu danda'a waan ta'eef yoo dhaggeeffattan fayyadamaa ni taatu. Warri fudhanne immoo qormaata kilaasiif sinii ta'a. Akkasuma dabalata immoo egziitiif illee sin fayyada jechuudha. Kanaaf chapterii kana jalatti mata dureen yookiis toopikiin inni jalqabaa ilaallu jechuudha. Absorption versus direct or variable costing kan jennu jechuudha. Absorption costing kana full costing jennee waamuu dandeenya jechuudha. Full costing jennee waamuu dandeenya. Direct kana immoo variable akkasuma marginal costing jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Karaa biraa jechuudha. So isaan kun maali? Garaagarummaan isaanii maali? Yoomiin isaaniin fayyadamna kan jedhu waliin ilaaluun eegallaa jechuudha. So gaafa ilaallu absorption costing yookiis immoo full costing kan jennu jechuudha. Maalidha? It treats all manufacturing cost yookiis immoo both fixed and variable as a product cost jedha jechuudha. Inni kuni absorption costing methodin kuni maalidha? Manufacturing cost warra ta'an guutummaa isaanii variables fixedis akka maaliitti ilaala jechuudha? Akka product costiitti ilaala jechuudha. Product costii fi predicate cost ni beektu jechuudha. Product cost gaafa jennu productii sana oomishuuf maallaqa qaba jechuudha. Predicate cost warri jennu immoo yeroo baay'ee ni beektu kanneen akka marketing, administrative warra ta'an sanaa jechuudha. So as keessatti absorption costing maalidha? Manufacturing costiif kan ba'an hunduma isaanii maal jedha? Akka product costiitti ilaala. Both fixed and variable cost jechuudha. Egaa maal jedha? Fixed costs are absorbed on actual basis or on predetermined rate based on normal capacity. Egaa maalidha? Fixed costiin as keessatti fixed is variables akka product costiitti ilaalaa jenneerra. So fixed cost kana maal godhare? Predetermined rate fayyadameeti maal godha jechuudha? Absorb godha yookiis immoo allocate godha jechuudha. Allocation method ni beektu jedhee yaada. Normal yookiis predetermined rate, standard rate warra jedhaman ni yaadattu jedhee yaada. Cost waan irratti jechuudha. So inni kun maalidha? Actual basis yookiis immoo predetermined rate fayyadameeti maal godha jechuudha? Maal godha jechuudha? Absorb godha jechuudha. Fixed cost kana akka product costiitti ilaala jechuudha. Fixed cost. So gaafa predetermined rate fayyadamee allocate godhu kana immoo maal ni jiraata? Under application fi over application
ni jiraata jechuudha. Yookiis immoo under or over absorption of fixed overhead jechuudha. So isa kana maal godhaa? Osoo maaliin godhin jechuudha? Osoo profitii isaa computing godhin maal godhaa? Under application if over application isaa kana maal godhaa? Adjust godhaa jechuudha. Gaafa predetermined rate fayyadamu actually fi appliedin garaagari ta'uu danda'a. Yookiin over applied ta'uu danda'a yookiin under applied ta'uu danda'a. So isa kana maal godha? Yoom adjust godha jechuudha? Profitii isaa osoo computing godhin dura jechuudha. Maal godha jechuudha? Adjust godha jechuudha. Adjust godheeti maal godha jechuudha? Sana booda kan inni profitii isaa compute godhu jechuudha. So non manufacturing cost hunda isaanii immoo maal godha jechuudha? Akka predict costiitti ilaalaa jechuudha. All manufacturing cost akkamitti treat godha jenne? Akka product costiitti jenne. Kabiraa immoo non manufacturing cost immoo akka predict costiitti consider godha jenne. Maaltu absorption costing. Inni kun immoo bu'aan isaa maali? UCC yookiis advantage absorption cost maali? Inni jalqaba to price product or service. Product yookiin service keenya price gochuuf nu fayyada jechuudha. Maaliifi product cost warri ta'an guutummaatti considered ta'aniiru waan ta'eef product sana oomishuuf kan fayyadan hundi isaanii considered waan ta'aniif fixediinis variabiliinis consider ta'aniiru waan ta'eef maalidha? Product keenya maal gochuuf nu fayyada jechuudha? Price gochuu nu fayyada jechuudha. Maaliifi direct labor considering godha, direct material considering godha, variable overhead akkasuma fixed overhead akka product cost itti ilaala waan ta'eef costiin hundi isaanii product costiin hundi isaanii considered ta'anii waan ta'eef product keenya maal gochuuf nu fayyada jechuudha? Price gochuuf. Inni kabiraan to assess profitability of product or service. Maaliifi product cost hunda isaanii inni kun maal jedheera? Assess profitability of product or service jenneerra. So inni kun immoo akkamitti isa jedhuuf immoo product costiin hundi isaanii consider ta'aniiru waan ta'eef productiin sun hagam bu'aa qabeessa ta'aa jira yookiin servisiin nuyi kenninu sun hagam bu'aa qabeessadha isa jedhu adda baasuuf nu fayyada jechuudha. Maaliifi akka COGS tti kan ilaallu jechuudha. Product cost gaafa jennu selling price minus COGS. COGS keessatti kan hammataman jechuudha product costiidha gaafa jennu yookiis cost of serviceidha gaafa jennu warra COGS jennee ilaallu sana akka cost of productionitti kan ilaallu sana jechuudha. So kanaaf yeroo kana profitability isaallee assess gochuuf nu fayyada jechuudha. Maaliifi akka cost of product itti kan ilaalaman all manufacturing costiidha waan ta'eef jechuudha. Kabiraan immoo to make a decision about product, for example make or buy decision, continue or discontinue etc jechuudha. Kanaaf inni kabiraan immoo decisionii akka make or buy isa kana chapter 2 keessa deeply baranna. Make or buy decisionii kana jechuudha. Baay'ee nama konseptii namatti toludha. Kana jechuun dhaabbanni tokko amma ofiisaan oomishuu moo qaama alaarraa bituutu isa bu'aa qabeessa isa taasisa kan jedhu wayii jechuudha. Outsource yoo godhe moo ofii yoo oomishe. Amma productii wayii tokko qaama alaarraa yoo bite moo ofiisaa yoo oomishe kostii baay'ee isa baasisuu danda'a kan jedhu decisionii akkasii kennu. Discontinue or continue kan jedhu decision akkasii chapter 2 party chapter 2 inni kun decision akkasii kennuufillee absorption costingin baay'ee nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan to compare cost across a business kan jedhudha jechuudha. Kanaafillee nu fayyada jechuudha. Inni kabiraan advantage disadvantage isaa jechuudha kan nu ilaallu. Disadvantage isaa immoo it can lead to distorted product cost kan jedhu jechuudha. Yookiis immoo higher or manufacturing cost are assigned to product. Guutummaan manufacturing cost akka product cost considered waan ta'aniif jechuudha. As keessatti maalidha? Gatii productii sana maal gochuu danda'a jechuudha? High gochuu inni danda'a jechuudha. Manufacturing cost kan inni
product cost kan inni jedhu fixedin hundi amma intini ta'uu dhiisuu waan danda'uuf as keessatti fixedis variably overheads lachuu isaanii akka product cost itti waan ilaaluuf cost product sana high gochuu danda'a. Inni kun immoo product cost sana distort gochuu danda'a jechuudha. Yookas overstate gochuu danda'a jechuudha as keessatti. It can make difficult to assess profitability of individual product or product line accurately. Profitability product tokko maal gochuu nuyi akka nuyi assessing goone nutti himuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaanu kan inni allocate godhu laampisamiidha. Oddoo tokkotti overheadota hunda isaanii jechuudha maal godha pro rata yookiis predetermined rate dhaan bakka tokkotti walitti qabu maal godha jechuudha allocate waan godhuuf yeroo kana individual productiin tokko profitability ishee assess gochuuf illee ulfaataa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kabiraan immoo maalidha it can make it challenging to manage inventory level jedha. All manufacturing cost must be carried in inventory until the product are sold jedha. Maalidha inventory management difficult yookaan challenging ta'uu danda'a. Maaliif manufacturing costiin hundi isaanii akka inventory itti carried ta'uu jechuudha. Inni kun immoo maal inventory sun immoo haga gurguramutti ni taa'a jechuudha. Ol kaa'ama yookiis immoo warehousing keessa taa'a waan ta'eef isa kana inventory leveling keenya manage gochuuf difficulty ta'uu danda'a jechuudha. Inni kabiraan immoo difficult in comparing financial performance of the company jedha. Maaliif different company tokko financial performance isaanii compare gochuun difficulty dha. Maaliif jennaanu allocation base maaliif gara fayyadamu waan ta'eef jechuudha. Kaampaanonni gara allocation method isaanii garaagarii waan ta'uu danda'uuf financial performance isaanii wal bira qabne compare gochuun may be difficult jechuudha. Kanaaf absorption costing disadvantage isaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana erga jennee kabiraan immoo variable costing dha jechuudha. Inni lammaffaan as keessatti ilaallu variable costing immoo akkam absorption costing maal jenneerra all manufacturing cost akka maalitti ilaalleenne akka product cost itti ilaalaa. Inni kun immoo maalidha faallasa sana maal akka product cost itti kan inni ilaalu jechuudha. Variable costing or direct or marginal costing kan jennu kan inni treat godhu akka product cost itti variable cost warra ta'an qofaadha kan inni consider godhu jechuudha akka product cost itti. Variable costing variable warri jennu sun egaa akka product cost itti kan ilaalamanii direct material, direct labor fi variable overhead dha jechuudha. Kaniin akka product cost itti consider godhu jechuudha. Warreen kaanu akkamitti ilaalamu jechuudha. Fixed overhead akkamitti ilaalama jechuudha. Akka product cost itti ilaalama jechuudha. Akka product cost itti. Just like administrative expense, marketing expense akka warra sana akka product cost itti ilaala jechuudha. Eenyu variable costing or direct costing kuni jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii isa kanadha jechuudha. Inni dura manufacturing cost hundi isaanii akka product cost COGS jalatti hammatamaa jechuudha. Fixed cost jechuudha. Amma maal keessatti absorption cost keessatti jechuudha. Isa kana keessatti immoo fixed overhead keenya fixed manufacturing overhead keenya akka product cost itti waan ilaalamuuf COGS keessa hin seenu jechuudha. Isa keessatti marginal or variable costing kana keessatti jechuudha. Inni kun immoo advantage isaa maalidha isa jedhuu fi tokko decision making fi ni fayyada. Kana jechuun cost behavior keenya adda baasu jechuudha. Kana jechuun cost behavior gaafa jennu gaafa volume jijjiiramu costiin akkamiin jijjiirama isa jedhu adda baasuuf nu fayyada jechuudha. Maaliif maal godheera variably fixed jedhee waan adda baasuuf volume production keenya gaafa jijjiiramu costiin hagamiin jijjiirama isa jedhu adda baasuuf nu fayyada jechuudha. Yookiin cost behavior keenya jechuudha. Inni kabiraan break even assessment
break even assessment keessatti illee advantage guddaa qaba jechuudha. Maaltu variabiliin maaliif jennaanu already maal godheera inni variabilii fi fixediitti adda qoodeera waan ta'eef jechuudha. Amma break even gaafa analyze goonu jalqaba maal goona fixedii fi variabiliitti adda baasna jechuudha. Kanaaf inni kun already maal waan godhuuf jechuudha fixedii fi variable costiitti waan adda qooduu fi break even assessment baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kabiraan planning or budgeting keessatti jechuudha. Maaliif contribution margin irratti xiyyeeffachuudhaan inni kun maal godhachuudha more accurate forecast ta'e wayii nuu kennaa jechuudha budgeting keessatti. Budgeting jechuun maalidha? Hadha dhaabbatanii waan gara fuulduraa bifa monetary termiidhaan karoorsuudha mitiire. Kanaaf isa kana forecast gooneetidha kan inni nuyi baajeta qopheessinu jechuudha. Amma kanan baasa amma kanan galcha jenne forecast gooneeti waan ta'eef. Kanaaf inni kun maal godhaa contribution margin irratti xiyyeeffachuun maal godhaa more accurate forecasting wayii tokko nuu kennaa jechuudha. Isa kam caalaatti jechuudha observation cost caalaatti isa kanatu planning yookiis budgetingiif bu'aa qabeessadha kan jedhu kaasuun nurra jiraata jechuudha. Advantagein isaa immoo maalidha? Inni kun immoo kan advantagein isaa tokko maal disadvantagein isaa jechuudha. True cost of product underestimate gochuu danda'a. Maaliifi all fixed overhead maal godha akka predict costiitti waan ilaaluuf jechuudha. Maal gochuu danda'a? Cost product sana underestimate gochuu danda'a jechuudha. Inni kun disadvantage isaa keessaa isa tokkodha. Inni kabiraan immoo it can lead to suboptimal decision making by manager. As only variable cost considered, they may choose to produce low cost or low quality product jedha. Kuni optimal decision akkan kennine manageroonni gochuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaanu variable cost irratti waan xiyyeeffatuuf jechuudha. Maal gochuu danda'a? Low product cost yookiis immoo low quality product akka inni oomishuuf sababa ta'uu ni danda'a. Lead gochuu ni danda'a jechuudha. Inni kabiraan immoo this result in higher inventory levels as company may produce more product than they can sell to take advantage of economy of scale jedha. Inni kun immoo ultimately can lead to higher storage or warehousing cost jedha. Maaliif inni kun callisee akka produce gochuu low cost dha by the way. Economy of scale kan jedhu maal keessatti barattaniitu economics akkasuma finance waan garaa keessatti barattaniitu osoo costiin osoo hin jijjiiramin volume baay'ee tokko oomishuu jechuudha. Economy of scale gaafa jedhamu deeply keessa galaalaa advantage akkasii fayyadamuu fi maal godhaa more oomishuu irratti xiyyeeffata dhaabbanni kun jechuudha. Dhaabbanni variable cost method fayyadamu kun jechuudha. Gurguruu caalaatti maalidha? Oomishuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Maaliif production costiin akka lowutti consider gochaa jira waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana immoo maaltu uumamuu danda'a jechuudha. Oomishaa jira waan ta'eef high inventory leveliitu jira jechuudha. Inni kun immoo maal godha? Higher storage or warehousing costii saaxiluu danda'a jechuudha dhaabbata kana. Isa kanaaf nu fayyada jechuudha. Kana erga jennee mee example kana haa ilaallu. Egaa maal jedha? Example kun by the way qormaata nuyi qoramne irraan fuudhe example kana jechuudha. Kana hubattan jennaan observation costing if direct costing understand gootaniitu jechuudha. Maal jedha? A manufacturing company that produce a single product has provided the following data concerning its most recent months of operation jedha. Dhaabbanni manufacturing company single product way oomisha isaa wal qabate asii gaditti waan jiran kun nuuf kennamaniiru jechuudha. Selling price isaa 110 dha. Unit in beginning inventory 0 dha. Unit produced in hagamtu oomishame 1700. Unit sold in 1400. Unit in ending inventory 300 jechuudha. Isaa booda variable cost per unit immoo meeqan nu kennameera? 40 direct material dha $40 jechuudha. Direct labor
32, variable manufacturing overhead 6, variable selling and administrative expense 5, fixed costiin immoo fixed manufacturing overhead meeqannuu kenname 8,500. Fixed selling and administrative expense keenya meeqa 8,400 nuu kenname jechuudha. Egaa akkuma yaadattan net operating income keenya akkamitti akka barbaadamu ni beektu. Revenue minus COGS jechuun cost of goods sold jechuudha. Cost of goods sold minus product cost yookaan administrative or marketing yookaan operation expense warra jennu sana jechuudha. Akkasittidha kan nuyi barbaannu. So kana keessatti gaa yeroo kana calculate goonu jechuudha. Maal fayyadamna jalqaba selling pricing jira. Absorption costing keessatti akkam ta'a, variable costing keessatti akkam ta'a isa jedhuu fi maal goona jalqaba COGS jalqaba selling price qabna. Selling pricing keenya 110 mitiire 110 jenna minus jenna akka costii productitti yookiin COGStti warra fayyadamnu meeqadha isa jedhu baafannaa jechuudha. Isa baafachuuf immoo meeqa jedha absorption costii keessatti fixediinis variableinis akka product costiitti ilaalamu inni fixed manufacturing cost yookiis all manufacturing cost as treated as a product cost jenneerra. Kanaaf COGS jalatti kan hammatamanii eenyudha direct material 40 isa jennu kana jechuudha. Dabalataan meeqa 32 direct labor walitti deemna jechuudha. Ida'uu jenna variable manufacturing overhead 6 qabna. Kabiraan fixed manufacturing overhead per product keenya argachuu qabna jechuudha. Dirqama asitti fixed manufacturing overhead keenya jechuudha. Inni tootaalii meeqa nuu kenneera? Fixed manufacturing overhead 8,500 nuu kenneera. 8,500 kana meeqaafirra hagamtu oomishame 1,700 oomishame waan ta'eef 1,700 firreeti meeqa arganna jechuudha. Fixed manufacturing overhead per unity keenya arganna jechuudha. So kanaafi maal goonare as keessatti gaafa 1,700 firru meeqa arganna 5 arganna jechuudha. Kanaaf fixed manufacturing overhead per unity keenya 5 nuu ta'eera jechuudha. So amma kostiiwwan kanaan arfan walitti daana as keessatti. Gaafa walitti daanu meeqa 40 ida'u 32 72 ida'u 6 meeqa jechuudha. 72 ida'u 6 78 ida'u 5 jenna 83 jechuudha. Kanaaf 110 isa arganne selling price keenya hir'isuu meeqa jechuudha. Akka COGS kan ilaallu meeqadha jechuudha 83 jechuudha. 83. So egaa amma maal goona jechuudha. Hagi gurgurame immoo meeqadha 1,400dha. 1,700 oomishame keessaa 1,400tu gurgurame jechuudha. Kanaaf selling price keenya meeqaan baay'isna? Selling price keenya meeqaan baay'isna jechuudha. Meeqaan baay'isna? 1,400 baay'isna. 83 keenya kanasi 1,400 baay'isne COGS arganna. COGS keenya arganna jechuudha. 1,400 baay'isneeti. COGS keenya arganna. COGS yeroo meeqa ta'a jechuudha. Yeroo akkas goonu COGS keenya meeqa ta'a? 37,800 waan akkasii ta'a jechuudha. Calculate godhaa ilaalaa isinii. 37,800 sinii dhufa jechuudha COGS. COGS maaliifi 110dha selling price isaa booda COGS per unity keenya meeqa arganne 83. Isa immoo meeqaan baay'isne jechuudha. Asitti COGS
per unitiin isaa hagamtu gurgurame 1400 waan ta'eef 1400 baay'isna jechuudha. Selling price keenya kanaa fi 83 isa arganne sana jechuudha. Yeroo isa baay'isnee walirraa hir'isnu jechuudha. Meeqa arganne? 37 fi 800 arganne. Isaa booda maalirraa hir'isna jechuudha? Predict cost yookaan operating cost warra jennu jechuudha. Predict costiin as keessaa fixed selling and administrative expense meeqa qabna? 8,400 qabna jechuudha. Dabalataan immoo variable selling and administrative expense keenya immoo per unit nuu kennamte isheen kun meeqa? 5 nuu kennameera. 1400 shaniin baay'isnee arganna jechuudha. Isheenis meeqa taati? 7,000 nuuf taati jechuudha. 7,000 nuuf taati jechuudha. Baay'isaa ala kunoo asitti variable selling expense keenya kan arganne jechuudha. Isaa booda gross margin keenya irraa isheen kun gross margin dha baay'isoo. Maaliif selling price revenue minus COGS irraa hir'isnee kan arganne 37,800 gross margin keenya kana erganuu ta'ee isaa booda operating expense irraa hir'isnaa jechuudha. Operating expense fixed operating expense keenya 8,700 qabna. Dabalataan variable and selling and administrative expense 1400 baay'isuu shanii jennee asitti kan arganne kana gaafa walirraa hir'isnu deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Caarra kan jiru kana nuuf ta'a jechuudha. Caarra kan jiru kana nuuf ta'a. Osoo variable fayyadamtanii immoo eerra kan jiru kana siniif ta'a jechuudha. Eerra kan jiru kana siniif ta'a. Maaliif jennaano fixediin akka predict costiitti lakkaa'ama waan ta'eef difference isaa argitan miti. Kanaaf maal godhaa? Osoo variable fayyadamtanii jechuudha. Osoo variable fayyadamtanii akkamsinii ta'a? Iddoo kanatti COGS'n kun ni jijjiirama. Maaliif asii 83 kan jenne kun asitti meeqa ta'a? 83 jennee dura calculate kan gochaa turre jechuudha. Meeqa sinii ta'a? 78 sinii ta'a ture jechuudha. Maaliif? Inni kan inni consider godhu direct material, direct labor fi variable manufacturing overhead waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa 110 hir'isuu 83 jechuu mallu as keessatti maal jenna? 110 hir'isuu 78 jenneeti 8,500 kana akka maaliitti consider goona? Akka predict costiitti consider waan goonuuf ishee kanarraa ta'a. Ilaalaa luuka fakkeenyaaf 110 mitiiree kun hir'isuu enna. Direct laboriin 40, direct materialiin 40, direct laboriin 32, isaa booda manufacturing overheadiin, variable manufacturing overheadiin meeqa? 6. Isaan kana sadeen walitti gaafa idaatan 78 ta'a. Isaa booda 110 hir'isuu 78 jettu 32 akkasinii ta'a. Isaa booda meeqaan baay'istu? 1400 unit sold jechuudha. 1400 baay'istaniiti maal gootu? Maal gootu jechuudha? Gross profit margin, gross profit keessan argattu. Gross profit erga argattanii maal gootu? Fixed manufacturing overheads akka operating expense hir'istu. Fixed warra kaanillee fixed selling and administrative expense, variable selling and administrative expenses akka predict costiitti irraa hir'istu. Kanaaf maal ta'a? Maal gootu jechuudha? 8,400 hir'isu 8,500 akkasuma 7,000 akka maaliitti ilaalamu jechuudha? Akka predict costiitti ilaalamu. Karaan meeqa ta'a? Eerra kan jiru kana siniif ta'a jechuudha. Osoo maal fayyadamtanii jechuudha? Osoo variable fayyadamtanii jechuudha. Inni kun gaafa maal fayyadamnudha? Kan inni kana dhufu jechuudha. Kan inni caa kana dhufu gaafa observation costing method fayyadamnudha jechuudha. Akkamitti immoo how to choose the best method isa jennu. Lamaan keessaa immoo kamtu bestidha kan jedhu filachuuf maalidha? Jalqaba industrii nuyi keessaa hojjennu murteessaadha jechuudha. Yoo manufacturingidha yoo ta'e more yoo maal fayyadamne gaariidha. Observation costing yoo fayyadamne gaariidha. Service yoo ta'e immoo maalidha? Variable yoo fayyadamne gaariidha. Product mixidha kabiraan. Product mix jechuun gos product garaa fayyadamne maal goonu output tokko gaafa oomishnu jechuudha. More hin baranna waan kana illee gara fuulduraatti
product mix garaa jira yoo ta'e maalidha? More observation costingin filatamaadha. Accurate picture nuu kenna waan ta'eef jechuudha. Yoo simpler product mix yoo ta'e immoo variabiliin filatamaadha jechuudha sanarraa. Kabiraani pricing strategy dha. Dhaabbanni tokko at loss gurguraa jira yoo ta'e yoo maal fayyadame gaariidha? Observation costing yoo fayyadame. Yoo at profit yoo ta'e immoo variable yoo fayyadame more filatamaadha jechuudha. Inni kabiraan accounting system isaati. Accounting system isaa complex yoo ta'e observation cost fayyadamuun challenging dha. Kanaaf filatamaan complex accounting system taanaan variable costing dha jechuudha. Kana erga jennee inni nu hafu CVP analysis dha. More iddoo hundaatti wal fakkaata kan ta'e jechuudha. CVP analysis egaa maaliif fayyada kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Cost keessatti baay'ee murteessaadha. Bakka garaa economics keessa, finance keessa jira waan ta'eef waanni kun baay'ee murteessaadha. Sirriitti beekuu qabdu. CPV analysis kun egaa maalidha? Analysis akkamiiti? Maal murteessuuf nu fayyada kan jedhuu fi costii fi volumein jijjiiramni costii fi volume yookiin hammi nu oomishnu jechuudha. Effectiin inni income yookaan net operating income yookiis immoo net income irratti effectiin inni qabu maali kan jedhu adda baasuuf nu fayyada jechuudha. CVP analysis jechuudha. Change in costii kana jechuun used to determine how change in cost and volume affects the company's operating income or net income jedha. Inni kun egaa maalidha? Relationship cost, sale volume akkasuma profitability illee identify gochuuf cost sale volume keessa yookiin sale volume gaafa jennu unity nu oomishaa jirru jechuudha. Akkasuma profitability relationshipin isaan kana gidduu jiru maal akka fakkaatu ittiin analyze gochuuf toolii nu fayyadu keessaa isa guddaadha jechuudha. Kanaafi waan kana hubachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So CVP analysis kun egaa is a study of relationship between sale volume, expense, revenue and profit dha jenneerra. Hariiroo maali kan qo'atu jenne sale volume, expense, revenue akkasuma profit kan qo'atu dha jenneerra. Kun immoo managers use CVP analysis to help answer questions such as manageroonni maaliif fayyadamu gaaffii akkamittiin deebisuuf fayyadamu kan jedhuu fi maalidha? How change in output or volume affect total revenue and total cost kan jedhu gaaffii akkasittiin deebisuuf fayyadamu. Amma sale volume unity hagam yoon oomishe haga kana yoon oomishe jedhama. Haga kana yoon oomishe revenue ko costing ko total revenue ko total costing ko maal fakkaata kan jedhu ittiin hubachuuf akkamitti affect ta'a. Revenue argachaa jiru hir'isaa jira moo gadi bu'aa dabalaa jira. Costing natti ol ka'aa jira moo gadi bu'aa jira kan jedhu ittiin understand gochuuf nu fayyada. Akkasuma how many unit must be sold to break even point. Unity hagam gurguruu qaba break even point irratti yookiis immoo hin kassarus hin buufadhus yoon jechuu barbaade at profit zero irratti profitiin zero irratti hagam gurguruu narra jira. Unity hagam gurguruu narra jira kan jedhu understand gochuuf nu fayyada. What would be effect on profit if we reduce selling price or sell and sell more unit? Amma maal godhaga amma company managerin maal fa ittiin adda baasuuf fayyadama CVP analysis kana jechuudha. Selling price haga kanaan yoon gadi buuse effectiin hamma kana selling price amma kanaan gadi buuse yoon unity caalaatti gurgure jechuudha. Baay'inaan yoon gurgure profitiin kiyya maal fakkaata? Gati productii sana selling price isa xiqqoo gadi buuseet maal godha? Baay'isee gurguruu barbaada jechuudha. Yeroo kana profitiin isaa akkamitti affect ta'a? Kisaaraa isa qunnamuu danda'a moo baay'ee more profitii ta'a kan jedhu ittiin adda baasuu
isa fayyada jechuudha. Inni kan biraan what sale volume is required to meet additional fixed charge arising from advertising campaign jedha. Should we pay our sale people on basis of salary only or on basis of commission only or by combination of the two jedha. Sale personnota jechuudha. Bifa salarii beeziidhaan kaffaluufi immoo bifa koomishiniidhaan yoo kaffalleef more bu'aa qabeessadha. Moo lachuusaa kombination isaa yoo ta'e gaariidha kan jedhullee decisionii akkasii akka kennuuf isa fayyada. Inni kabiraani so CVP analysis study of relationship between sale volume, expense, revenue, profit in an organization by focusing on interaction between price, volume, variable cost, fixed cost, mix of products sold jedha. Relationship isaan kana sale volume jechuun unity nuyi gurgurre sana jechuudha. Expense keenya, revenue, akkasumas profit hariiroo isaanii gidduu jiru maal irratti hundaa'e jechuudha. Interaction price, volume, variable cost, fixed cost, mix of product kana maal gochuu isaan irratti xiyyeeffachuun relationship sale volume, expense, revenue fi profit qo'ata jechuudha. Inni kun immoo baay'ee murteessaadha jechuudha dhaabbata tokko keessatti. Inni kan biraan sin beekuu qabdan jechuudha. Yeroo baay'ee baay'ee exit exam kan bara lama irratti dhufeera baay'ee. Kun CVP analysis assumption. Assumption isaa maalidha kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf assumption isaa akkamitti assume godhasa jedhuufi change in level of revenues, cost and cost arises only because of change in number of product or service unit produced and sold. Assumption isaa inni tokko maalidha? Jijjiiramni levelii revenue yookiin costii maal qofaarraa maddaa'edha. It arises only because of change in number of product unit produced or sold. Jijjiirama product nuyi oomishnee fi gurgurree sana qofaarraa maddaa jedha. Inni kan biraan total cost can be separated into fixed or variable or can be both jedha. Total costing keenya bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenyaadha assumption isaa kana. Innis fixed fi variable jedha. Within a relevant range jedha. Total revenue and the total cost have linear relationship with level of output jedha. Relevant range murtaa'aa ta'e wayii keessatti jechuudha. Maalidha? Total revenue of total costiin level of output keenya wajjin linear relationship qabu jedha. Inni kan biraan selling price, fixed and variable cost per unit are known and constant jedha. Selling price, fixed cost akkasuma cost variable cost per unit keenya knownidha akkasumas immoo constantidha jedha. The analysis either covers the single product or assume that proportion of different product when multiple products are sold will remain constant as the level of total units sold changes jedha. Assumption isaa kana fakkaata. Kabiraan maalidha? CVP analysis kuni assumption isaa keessa time value of money consideration keessa hin galchu jecha. It doesn't take into account the time value of money yookiis immoo ignore godha jechuudha time value of money. By the way deebiin isaa kanadha kan baranaa kanarraa kanan arge jechuudha. Time value of money consideration keessa galchaadha. Kamtu false jedha. Kanaaf isa ta'a jechuudha. Kana beekuu qabdu assumption isaa jechuudha. Deebiin carraa dhufu ni qaba waan ta'eef kanadha assumption isaa. Barbaachisummaa CVP analysis keessaa tokko tokkoon ilaalaa deemna jechuudha. Isatti ce'uun dura contribution margin maal akka ta'e ilaalaa deemuun gaariidha. Contribution margin gaafa jennu it is the difference between total revenue and total variable cost jedha jechuudha.
Contribution margin jechuun difference total revenue fi total variable cost dha jechuudha. Difference total revenue fi total variable cost gidduu jiru contribution margin jedhama jechuudha. Kana jechuun total revenue kana jechuun selling price irraa maal argana revenue keenyarraa variable cost hir'isne wanti haftu sun wanti fixed cost keenya cover gochuuf haftu sun contribution margin jedhamti jechuudha. Fixed cost cover gochuuf wanti hafte sun maalidha? Contribution margin jenna jechuudha. Isas immoo total revenue minus total variable cost jennee arganna jechuudha. Contribution margin per unit gaafa jennu immoo per unit ishee gaafa ilaallu immoo unit selling price minus unit variable cost jennee arganna jechuudha. Per unit jechuudha. Inni kun total base totally gaafa fayyadamnu total revenue minus total variable cost kan jennu jechuudha. Gaafa per unit gaafa deebisnu immoo selling price minus variable cost per unit dhaan arganna. More fakkeenyaan gaafa ilaallu siniif galaa deema waan ta'eef salphaadhaan inni kuni contribution margin ratio kan jennu immoo maalidha? Contribution margin over maal jechuudha? Selling price jechuudha. Amma contribution margin keenya unit selling price minus variable cost per unit jenneerra ishee maal arganna? Unit contribution margin arganna. Unit contribution margin keenya immoo maaliif irraa jechuudha? Unit selling price keenyaaf irraa jechuudha. Isheen contribution margin ratio dha jechuudha. Egaa typical decision making situation requiring CVP analysis kan jedhu haa ilaallu. Gosa decision akkamiiti CVP analysis keessatti kan nu fayyadu kan nu barbaachisu CVP analysis kan nu barbaachisu gosa decision making situation akkamii keessatti kan jedhu haa ilaallu. Tokko accepting special order to use up spare capacity jedha. Capacity additional capacity qabdu yoo ta'e amma fakkeenyaaf orderii adda ta'e wayi namni tokko amma yeroo baay'ee sinirraan bitu takka qofa dhufee sinirraa bituu barbaada. Maal unity baay'ee sinirraa bituu barbaada. Capacity keessan maalidha? Spareedha. Kana jechuun additional capacity dandeettii oomishuu qabdu akkasumatti lafa taa'aa jira garuu yeroo kana namni deddeebi'ee sinirraan binne takkuma dhufee sinirraa bituu wayi selling price gadi hir'isee maal gochuu barbaada? Baay'ee sinirraa bituu barbaada. Yeroo kana orderii kana hin fudhattu moo hin dhiistu kan jedhu decision akkasii gochuuf CVP analysisiin isin fayyada jechuudha. Inni kun paartii chapter 2 jalqabarra jira. Accepting special orderii kan jedhu kun jechuudha. Achi keessatti hin baranna. Existence of limiting factory. Inni kun irree CVP analysis barbaada. Chapter 2 keessatti ni ilaalla. Akkasuma carrying out activity in-house rather than buying in service under contract. Make or buy decision kan jenne sila jechuudha. Isaan kunillee CVP analysis nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf contribution margin calculate gochuuf akkamitti fayyadamna isa jedhu amma fakkeenya exercise kanarraa ilaallu. Fixed cost meeqa nuu kenname 5,000 nuu kenne birrii 5,000 jechuudha. Variable cost per unit keenya 3dha. Unit selling price 5.5 nuu kenne. Isaa booda maal barbaadi jedha? Compute unit contribution margin jedha. Unit contribution margin jechaa jira. Contribution margin qofaa osoo hin taane unit gaafa per unit nu gaafachaa jira jechuudha contribution margin. Contribution margin ratio immoo ratio contribution margin keenya jechuudha. Kana calculate gochuuf unit contribution margin unit selling price minus variable cost per unit jenneera. Unit selling price keenya 5.5 minus variable cost per unit keenya immoo meeqa? 3dha. Gaafa walirraa hir'isnu unit contribution margin keenya 2.5 ta'a jechuudha. Kabran contribution margin ratio dha. Contribution margin ratio immoo contribution margin over maal jenneerra? Selling price jenneerra. Contribution margin meeqa arganne sitti 2.5 arganne. Isaa booda 2.5 selling price unit selling price if gaafa hirru meeqa arganne jechuudha? Duwwaa tuqaa 4 yookiis immoo percentii 45 nuuf ta'a jechuudha. Akkasitti calculate goone arganna.
Isaa booda egaa CVP analysiisiin egaa waan isaa maalidha? Break even analysis keessatti kan nuyi fayyadamu. Break even analysiisiin immoo konseptii baay'ee murteessaadha. Gosa special socialii keessatti baay'ee murteessaadha inni kuni. CVP analysis can be used to examine how various what if alternative being considered by a decision maker affecting operating cost. What if analysis nu fayyadan akka break even kun yeroo baay'ee fiiziksii keessatti equilibrium jedhama. Sana wajjin wal fakkaata jechuudha. Break even jechuun what if alternative yoo akkas godhe agamiin dabale. Amma selling price yoon qannase profitiin koo akkam ta'a. Kabiraan immoo maalidha? Unity hamma kana dabalataan hamma kana yoon dabalee gurgure jechuun more unity yoon gurgure profitiin kiyya akkam ta'a. Operating costiin akkam ta'a. Kan jedhu adda baasuuf nu fayyada. What if gaafa jennu what if this is jenna. Yoo kun ta'e maaltu ta'a isa jedhu. Yoo akkanan godhe maaltu ta'a isa jedhu. Decision akkasii keessatti baay'ee nu fayyada. Break even jechuun. Break even point is one of the point of interest in this analysis. Break even point is a quantity of output sold or number of customers served at which total revenue equals to total cost. Break even gaafa jennu gaa yerootti profitiin zero ta'u jechuudha. Kana jechuun total revenue kee fi total cost keetu wal qixa ta'a. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Profiting case zero jechuudha. Managers are interested in break even point as they want to avoid operating loss. Break even point kan isaan interested ta'anii fi manageroonni jechuudha. Operating loss maal gochuufidha? Avoid gochuuf jechuudha. Maaliif hamma kana yoon oomishe maaltu kisaaraa hamma kanaan na mudachuu danda'a waan ta'eef kana dabarsee oomishuun qabu. Selling pricing ko kana darbuun qabu jedhanii murteessu. Calculate godhaniitu jechuudha. Yoon hamma kanatti gurgure loosii akkasiin naqunnamuu danda'a waan ta'eef kanatti gurguruun qabu. Yookiis immoo hamma kana yoon productiiwwan hamma kana yoon gurgure profitiin haga kanadha. Yookiis immoo baay'ee yoon gurgure maalidha? Profitii ol kaasuu danda'a. Yoon xiqqeessee gurgure immoo loosiin naggaattamuu danda'a. Pointii kanarratti loosii innis hin jiru. Kisaaraanis hin jiru bu'aanis hin jiru kisaaraanis hin jiru kan jedhu wayi adda baasanii beeku waan ta'eef CVP analysis kanaaf baay'ee interestii qabu jechuudha. Maaliif loosiin nan qunnamu fedhiin qaba waan ta'eef maalidha? Hagam oomishuun qaba. Hagamitti gurguruun qaba kan jedhu adda baaseen beekaa jechuudha. Kanadha meega break even pointiin break eveniin maalidha? Yeroo total revenue fi total costiin wal qixa ta'an yookiis immoo profitiin zero ta'ee jenna. Egaa isa kana immoo break even pointii immoo jechuudha. Maalidha? Break even pointii methodii sadii fayyadamneetidha kan nuyi calculate goonu. Equation methodii, contribution methodii fi graphical methodii fayyadamneeti jechuudha. Isaan kana fayyadamneeti kan nuyi hojjennu. Isaa booda amma fakkeenyi kun osoo nuu kenname akkamitti break even point metodoota kana sadan fayyadamne calculate gochuu dandeenya. Kana jechuun output hin kasaarus hin buufadhus yoon jedhe outputii hagam oomishuun qaba. Unity hagam oomishuun qaba kan jedhu calculate gochuuf. Yookiis immoo revenue ko hagam ta'uu qaba. Costii kiyya cover godhe wantani profitiin hin jiru yoon jedhe revenue kiyya hagam ta'uu qaba kan jedhu adda baasuuf nu fayyada jechuudha. So metodiiwwan kana sadan fayyadamne isti example kana hojjennu. Company manufactured and sells a single product during a year. Just in this, the company produced and sold 60,000 units at average price of $20 per unit. Data variable manufacturing cost were 8 per unit. Data variable marketing cost per unit 4 per unit. Sold data fixed cost amounted to be 180,000 for manufacturing and 72,000 for marketing. There was no year-end working in progress inventory.
jedha and ignore income tax jedha. Then compute break even point using equation method, contribution method and graphical method. Metodiiwwan kana sadan fayyadamne warreen kana calculate goona jechuudha. Jalqabaa equation method inni taan contribution inni taan graphical jechuudha. Lamaan isaa sirriitti sin agarsiisa graphical ofii ilaaltu jechuudha. Kanaaf equation method gaafa jennu maal jenne irra dura revenue maal jenne irra revenue minus variable cost minus fixed cost in profit yookiis operating income wajjin walqixadha jenne irra. Kana jechuun unit selling price times Q jechuun quantity ishee jennudha. Unit selling price in quantity wajjin jijjiiramti waan ta'eef jechuudha. Minus jenna unit variable cost times quantity. Quantity maaliif jenne variable cost kana keessatti variablein maalidha quantity wajjin jijjiirama waan ta'eef minus fixed cost jenna. Fixed cost immoo quantity wajjin waan hin jijjiiramneef quantity dhaan hin baay'isnu. Equals to operating income or profit then. Kana yaadatti qabannee egaa break even point irra jirra waan ta'eef immoo maal jenna equals to 0 jenna. Profitiin 0 waan ta'uuf jechuudha. Kana jechuun revenue variable cost revenue fi total costing keenya wal qixa waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf egaa amma as keessatti maalidha 20 unit selling pricing keenya 20 dha jenneerra times Q jenna. Variable costing keenya immoo marketingin 4 bir per unit jenneerra. Manufacturingin immoo 8 bir per unit jenneerra. Isaan walitti daane variablein keenya 12 ta'eera per unit times Q jenna minus jenna 252 dha. Inni immoo eessaa dhufe manufacturing fixed manufacturingin 180 administrative immoo 72 inneerra gaafa walitti daanu 250 jechuudha. 52 jechuudha. Walqixa hir'isu enne erga jennee booda walqixa 0 jenna jechuudha. Gaafa jennu maal goona asii meeqa nuu taati 8Q taati gaafa walirraa hir'isnu jechuudha. 8Q minus bir 252,000 equals to 0 enna. Isaa booda gaafa rearrange goonu 8Q is equals to 252,000 nuu ta'a. Isaa booda gamalachuun iyyuu 8 irraa jechuudha. Bir 8 gaafa hirru jechuudha. Quantity qofaatti nu wafti gaafa waliif hirru quantity'n keenya 31,500 ta'a jechuudha. Namni kun yookiis dhaabbanni kun hin buufadhu yookiin hin kassaru yoo jedhe unity hagam oomishuu qaba jechuudha. Profitiin isaa 0 yoo ta'u barbaade 31,500 oomishuu qaba jechuudha. Kanadha. Break even quantity keenya kana ta'a. Break even sale revenue keenya immoo hagam ta'a isa jedhuuf immoo contribution margin maal jechuudha? Sorry. Fixed cost keenya contribution margin keenyaaf hirreeti arganna jechuudha. Yookiis immoo maal goona quantity keenya kana meeqaan baay'isna jechuudha. Selling price keenyaan baay'isna jechuudha. Selling price meeqa arganneerra 31,500 arganneerra. Selling price 20,000 quantity keenya 31,500 gaafa waliin baay'isnu meeqa break even sale revenue keenya meeqa ta'a jechuudha. 600 fi 30 jechuudha. Revenue keenya kana ta'a jechuudha. At zero profit revenue isaa 600 fi 30 ta'a jechuudha. Bifa kanaan kan nuyi calculate goonu jechuudha. Kana erga jenne inni kabiraan contribution margin methodidhaan immoo akkamittidha kan jennu beekuu qabna jechuudha. Contribution margin gaafa jennu akkuma dura isinitti hime maalidha? Contribution margin unity keenya unit selling price minus unit variable cost jenneera. So kanaaf unit selling price times Q minus unit variable cost times Q minus fixed cost equals to operating income jenneerra mitiire. Egaa unit selling price minus variable costing keenya maalidha jechuudha? Unit contribution marginidha. Times Q jenna is equals to
gaafa rearrange goonu fixed cost achi ceesisnu jechuudha. Fixed cost plus operating income ta'a jechuudha. Kanaaf unit contribution margin times Q is equals to fixed cost plus operating income ta'a jechuudha. Egaa gama lachuunu Q firraa jechuudha. Yookiis quantity firra. Quantity akkam ta'a jechuudha. Quantity is equals to fixed cost plus operating income over unit contribution margin ta'a jechuudha. Asirratti kan argaartan. Egaa operating income immoo 0 dha innerra yookiin profitiin keenya 0 waan ta'eef bakka kana 0 yoo goone maal ta'a? Q'n keenya fixed cost over unit contribution margin ta'a jechuudha. Kanaan barbaannaa jechuudha quantity keenya. So quantity gaafa calculate goonu fixed cost meeqa innerra 200,000 52 innerra hiruu contribution margin keenya meeqa? Meeqadha contribution margin keenya 80 dha. Maaliif unit selling price 20 unit variable cost 8 gaafa walirraa hir'isnu 12 gaafa walirraa hir'isnu 8 nu ta'a jechuudha. 8f gaafa hirrummoo jechuudha fixed cost keenya 31,500 argannaa jechuudha. Egaa contribution margin method fayyadamne sale revenue at break even point gaafa barbaannu immoo fixed cost over contribution margin per unit contribution margin ratio dha firreeti argannaa jechuudha. Contribution margin ratio jechuun immoo contribution margin per unit keenya 8 hiruu unit selling price 20 gaafa hirtani 0.4 argattu. Fixed cost keessan 0.4 gaafa hirtani sale revenue at break even point argattu jechuudha. Kana isiniin jedhe graphically ofii ilaala more understandably dha. Qormaata yeroo baay'ee graphically baay'een dhufu laaltanii hubachuu dandeessu. Akkamitti akka x axis y axis fayyadamne hojjennu jechuudha. Ni beektu jedhee yaada waa'ee kana akkamitti akka graafiin ka'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf revenue asiin kaawwanna revenue of cost keenya quantity produced or sold asiin kaawwanna. Then bakki kuni maalidha? Break evenidha. Unity keenya asirratti amma 400 irratti unity 400 yoo gurgure yookaan produce godhe jechuudha. Maalidha? Hin buufatus hin kasaaruus jechuudha. Isaa gaditti yoo gurgure kasaaraa seena. Isaa olitti yoo gurgure immoo maalidha? Profit argata jechuudha. Garuu 400 kanarratti maalidha? No profit no loss jechuudha. Kanaaf akkamitti akka graafiin isaa ka'u deeply keessa seenaa ilaala wajjin kanuma irratti nu ga'a jedhee yaada. Part 2 kanuma taanseen siniif qabadhee dhufa. Kanumaan chapterii kana nu xumurra. Part 2nis baay'ee interesting dha. Horaa bula galatoomaan siniin jedha. Ciao.